Fooramiin magaalota Oromiyaa mata duree magaalota fayyadamummaan uummataa keessatti mirkanaa'e haaromsa keenyaaf jedhuun waxabajjii 18-22 magaalaa Jimmaatti gaggeeffama. Sadarkaa pirezidaantii Taanaatti hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa Dr. Girmaa Amanteen ibsa kennaniiru. Abaate Faayisaa Tordofe. Fooramiin magaalota Oromiyaa mata duree magaalota fayyadamummaan uummataa keessatti mirkanaa'e haaromsa keenyaaf jedhuun waxabajjii 18-22tti magaalaa Jimmaatti gaggeeffama. Magaalonni Oromiyaa guddina biyyattiin jalqabde waliin wal simanii guddachaa akka deemaniif fooramiin magaalota gahee olaanaa gumaachaa jedhan sadarkaa pirezidaantii Taanaatti hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa Dr. Girmaa Amantee. Magaalonni keenya guddina biyyi keenya jalqabdee jirtu kana wajjin karaa ol simuun akka isaan fooyya'aa guddachaa deeman gochuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama barbaachisus fiduudhaaf tooftaa itti fayyadamnu keessaa inni tokko waltajjii magaalonni keenya walii isaanii irraatii muuxannoo fudhatan, biyyarraa muuxannoo fudhatan, addunyaarraa muuxannoo fudhatan uumuudha. Waltajjii kanarratti magaalonni muuxannoo walirraa fudhatu carraa investimentii qaban beeksifatu kanneen muuxannoo gaarii qaban beekamtii argatu jedhan. Waltajjii muuxannoo walitti jijjiiran akka ta'u muuxannoo gaggaarii magaalaan inni tokko qabu utuu fagoo hin deemin iddoo tokkotti walirraa arganii walirraa fudhatanii walirraa baratanii akka isaan itti fayyadaman taasisuudha. Inni lammaffaa magaalonni keenya muuxannoo gaggaarii qaban dhimma irratti muuxannoo gaarii qaban sanarratti beekumtii akka argatan gochuudha. Foorumii magaalota Oromiyaa magaalaa Jimmaatti gaggeeffamu kanarratti magaalonni wantoota magaalaa isaanii ibsan egzibiishinii qophaa'u irratti dhiyeeffatu. Hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo fi dhaabbilee qorannoo irraa dhimmoota magaalaa irratti qorannoo qaban qorannoo isaanii marii paanaalii qophaa'u irratti dhiyeessu jedhan. Hayyoonni yuunivarsiitii dhaabbilee qorannoo adda addaa keessa jiran dhimma magaalaa irratti muuxannoo bal'aa qaban waraqaawwan qorannoo dhiyeessuudhaan mariin akka godhamu goone inni kunis akka galtee tokkotti magaalonni keenya fudhatanii akka isaan itti fayyadaman gochuudhaaf waltajjiin marii paanelii qophaa'ee jira jechuudha. Foorumii magaalota Oromiyaa irratti magaalonni Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa jiran irratti kan hirmaatan ta'us ibsameera.